kabitin ilaalla har'a kabitin ilaalla. Kaleessa taaksii keessatti eenyu afaan Oromoo dubbachuu sodaanneera. Yoo afaan Oromoo taaksii keessatti yoo dubbatu hundumatu lafaa ka'ee nama laala ture. Har'a garuu waan akkasii hin jiru. Maaliif akkuma nama isiniin jedhee wannoosaa jijjiirame sadarkaa isaatti jijjiirame. Isteetasii isaatti jijjiirame. Kunis gatii guddaadhaan kun akka nurkaan baaneef eeggachuun barbaachisaadha. Afaan keenya jaarraatti aanutti ce'uu barbaanna akka ce'uu barbaanna yoo ta'e demoogiraafii keenya baay'ina keenya eeggachuun barbaachisaadha. Lafa har'a ittiin fayyadamne hundumaatti cabsinee itti fayyadamuu danda'uun barbaachisaadha. Lafa har'a daangaa har'a itti fayyadamnurra bor ceenee itti fayyadamuu danda'uutu nu barbaachisa. Kutaa 7 taanaan 8 itti fayyadamu 8 taanaan 9 itti fayyadamu. Yookaan ogummaa tokko qofa irratti itti fayyadamne taanaan ogummaa 2 3 4 itti fayyadamu. Bakka amantiitti itti fayyadamu, bakka hojiitti itti fayyadamu, bakka hojiitti itti fayyadamu, bakka daldalaatti itti fayyadamu. Yeroo dhaqanii waa bitan itti fayyadamu, yeroo waa gurguratan itti fayyadamu. Afaan Oromoon gaafachuu dhaqanii meeqa gatiin kana hin beeku yoo inni jedhe kaanis nagaatti oolanii hin bitu jedhanii dhiisanii deemu. Lolaan barbaachisu waan biraan barbaachisu. Dhaqaatii gaafadhaa gatii isaa kun meeqa eessaa dhufee eessatti hojjetamaa saayizii isaa kan kana caalu irraan kanaa gadi jira jedhanii hin beeku jedhamni nagaatti oolii jedhanii sokku. Inni tokkos dhaqee gaafata. Akkas naa godhii akkas hin beeku jedhamni nagaatti oolii jedhanii deemu isa dubbatutti hin kennanii dhaqanii. Isattiin eenyummaa keenya bal'isu isattiin afaan keenya dagaagsu. Yoo kana goone nama 3 4 goone guyyaa tokko keessatti yoo goone maal godha namichi sun? Yookaan hin barata. Yoo utuma beekuu wallaale ta'e immoo hin dubbata. Yoo kana lamaan hin danda'u ta'e immoo nama afaan sana beekuu qatara. Nama tokkoof hojii baasita immoo hin baasne. Akkumatti hin deemnee yoo iyyiin afaan keenya kana ta'uu namitti kana suuqii cufanii deemsisuudha. Maaltu nu cufsiise? Maaltu kanatti nu geesse? Horiinoo borsaa keenya keessa jira. Isa fudhanneen qajeellu. Lafa bitachuun nurra hirurraa inneen bitannu. Inni of cufa. Kanaatiif ogummaadhaan fayyadamuun barbaachisaadha. Waa'ee afaan keenya irratti jabinaan ogummaadhaan beekumsaan qajeelfamnee hojii hojjechuutu nurra jiraata. Asumaatiin egaa dhaamsa dhumaa kanan warra yuunivarsiitii barsiisan fa'aa Dr. Qulqulluu fa'aa warra biroon isas keessa jiraatan kan isaan dhaamuu barbaadu yuunivarsiitota keenya keessa kallattii jallataa wayii natti mul'atan. Maa inni wanta tokko irratti waan salphaa irratti xiyyeeffachuu. Waan salphaa irratti xiyyeeffachuu. Fakkeenyaatiif qorannoon yuunivarsiitii keessatti gaggeeffaman ganda sana nan dhaqa waan ta'eef yeroon argu qorannoon isaanii waluma fakkaata. Karuma tokkorra yaa'a, karuma tokkorra jallata. Afoola funaanuu, mammaaksa funaanuu, geerarsa funaanuu, maaloo gochuu, weedduu, sirba. Kana duwwaa miti afaan, kana duwwaa miti. Afaan kana duwwaatti gadi buufna taanaan hin ta'u. Afaan mammaaksa duwwaa miti. Afaan sirba duwwaa miti. Afaan hibboo duwwaa miti. Afaan geerarsa duwwaa miti. Afaan afoola duwwaa miti. Walumaa gala. Inumaayyuu afaan tokko hin ce'a kan inni jedhamu afaan barreeffamaa yoo ta'edha. Ittiin gatta'anii barreessuu barbaada. Kanaatiif xiinqoo qasaa irratti hojjechuu barbaada. Xiinqoo qasaa irratti yuunivarsiitonni keenya hojjetaa hin jiran. Qooqa sana xiinxalaa hin jiran ta'anii. Xiinsaga isaa, fonooloojii isaa yookaan xiinjecha isaa, morfooloojii isaa, sintaaksii isaa, maal isaa, seera isaa, seera luga isaa sana namni taa'ee qoratu hin jiru. Isuma dhaqee nama gaafate maayikiraafoonii namatti qabee waa'ee geerarsaa nama gaafata. Waa'ee hibboo nama gaafata. Hin ta'u kun afaan hin guddisu dhugaa isaa dubbanne. Maal fakkaata? Ibsi maqaalee Oromoo eenyu fa'i? Yookaan maqaaleen Oromoo eenyu fa'i? Akkamiin afaan biroo wajjiniin akkamiin walitti hidhatu? Akkamiin guddatu? Akkamiin maal ta'u? Kitaabonni keenya immoo hundumattuu taa'ee barreessa. Walaloon asittis walaloota eebbifama, achis walaloota eebbifama. Walaloon kun hammam sadarkaan isaa? Namni taa'ee xiinxalu hin jiru. Namni qoratu hin jiru.
Namni waa keessa hubasaa keessa funaanee kun hin ta'u nabi jedhu hin jiru. Yoo gurguramuu baates hin hafa akkasumatti. Kun hin guddisu afaan kamiyyuu akka kanaatti hin guddanne. Afaan nama critically taa'ee nama qeequ barbaada. Hin barreeffama kitaabni tokko asoosamni tokko eega barreeffame booda waa'ee asoosama kana taa'ee nami qeequ jiraachuu turre. Asoosami kun dhuguma asoosama ulaagaa asoosamaa guuteera jedhee taa'ee nami xiinxalu nami qeequ jiraachuu turre jira. Beekaan qeequ jiraachuu turre. Beektoti keenya kana gochaa hin jiran. Wayi tokko yeroo barreeffamu kitaaba gaarii tokko barreessi abaluu jedhama maaloo dudda isaa irratti waan barreessi akkas jedhanii namni beekamaan tokko barreessaa gurgurama. Kun hin guddisu afaan keenya. Tokko isaa ta'anii hin jiruu barbaachisa. Kun hin ta'u kitaabiin ammaaf afaan keenya barreessuu kee fayyaa ta'e garuu kitaabiin kitaaba miti jechuun barbaachisa. Yoo kana ta'e malee hin guddifne ofumaatii wal sobaan asii achi qaqqabnee yoo deemne hin ta'u. Wal qeequu ogummaa irratti hundoofne dhugaa irratti hundoofne waan wal sirreessuun nurra jira. Yuunivarsiitota keenya kana hojjetaa hin jiran. Warra kana hojjetus afeeraa hin jiran. Ofirraa dhiibaa jiru.